galanni kan waaqayyoof haa ta'u. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma beekamu kuno siistariin gara biyya Dubaayitirraa gara Itoophiyaa dhufteetii jirti jechuudha. Akkuma beekamu ala darbe isinii odeessitiniin ture waa'ee kan ishee jechuudha. Maaliif akka isheen dhuftullee isinii himeen ture. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota fi hordoftoota koo. Annagaa kooti galata rabbii akkam jirtanii jiruuf jireenya akkam ana biroon tindinuu gaariidha. Galata isaa isin biras akka gaarii ta'u abdiin qaba. Rabbiin biraan isiniin jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo har'a gara buufata xiyyaaratti deematiin jira jechuudha. Maaliif garas deemaa jira? Yoo jettanii akkuman guyyaa jalqabaa isiniif odeessee ture kana dura wantoota waa'ee jireenya kootiin wal qabatee jeequmsa mana koo keessa jirurraan ka'ee wantoonni baay'een akka sodaanatti ta'eetii jiru egaa quba qabdu namoonni baay'een keessanii akkasuma immoo akka siistariin illee gara biyya ormaatirraa akkas deebitee naaf dhuftu jedhee isinii odeessitiniin ture. Haa ta'u malee siistariin kan koo erga gara biyya Dubaayiitti deebiteetii deemtee reef ji'a sadaffaadha. Egaa waaqayyo na gargaaree jennaan immoo kuno akka isin amma deebitee dhuftee raawwattee wantoota sila na rakkisan tokko biratti dhuftee furmaata naaf taatu yookiin immoo na gargaartuuf akka isheen deebitee guyyaa xiqqoodhaaf gara na biratti akka dhuftuuf barbaadeetiin ture. Waaqayyo haa galateeffamuuti maatiin isheellee akka isheen dhuftee waan kanaaf furmaata naaf taasistu eeyyamanii fi guyyaa har'aa dhuftee buufata xiyyaaraa gaheen jira naan jetteetii jirti. Amma ishee fiduudhaafan deematee jira jechuudha gara buufata xiyyaaraatti. Baay'ee tokkoon gammade isa dhugaa waaqaa jechuudha. Hedduun gammadee wantoonni baay'ee natti dukkanaa'ee ture. Baay'ee yaaddeetiin ture yaaddoo guddaa keessa galeetiin ture. Na wanta hoggaa baay'ee itti dadhabee dafqa kiyya kana kan hoggaa dheeraatti dadhabe kana dhabuuf hin jira jedhee raawwadhee hedduun naasuu hedduun takkanatti galteetii turte. Egaa wantoota kanaan dura darban hunduma isaa amma naaf danda'ame sheer isinii gochaatiin ture sagalee abbaa manaa kootii illee dhagahaatii turtanii maal akka inni jechaatii ture. Egaa wantoonni baay'een jedhameetii jira guyyaa darbellee mana namaatitti na waamee wantoota inni naan jedhe hunda isaa isiniif himeetiin hin jira. Egaa waaqayyo na galateeffamuuti immoo wanta yaade keessaa wanti tokko naaf milkaa'eetii jira jechuudha. Amma siistariin gara kana deebitee naa dhufuun ishee anaaf baay'ee furmaata guddaadha. Anaaf baay'ee waan furmaata guddaa tokko nama argate ta'een of ilaalaa jira jechuudha. Sababni isaa inni egaa wantoota tokko waan maqaa kan kootiin kaawwameetii jiru akka gara maqaa isiitti darbu wanti feellee fuutii makiinadhuma kana gara maqaa isheetti garagalfadhee amma tokko boru na gargaara jedheen hin yaada. Guyyaatti gaa hin beektani namoonni baay'een keessanii makiina nagamiin akka kireeffameetii oolu akkasuma immoo makiinaa dhiisatii bajaajiin iyyuu guyyaatti maallaqa meeqa akka namaa galchitu hin beektu jechuudha. So rabbi yoo keessa namaaf dhufee makiinaan yeroo kireeffamee soo ta'ee kontiraata kennamee soo ta'ee guyyaa guyyaarraa soo ta'ee maallaqa namaa gasha jechuudha. Akkasittuu ani immoo nama gara fuulduraatti dadhabaa deemudha. Waaqayyo kennaa waaqayyo namaaf kenne immoo namni balleessuun waan baay'ee tokko ulfaatudha. Anis immoo waaqayyuma irratti of gateen waan kana gaafa ani barbaadu inni naan jedhee naa mormii kaasu ani waan akkanaaf fedhu baastu malee jedhee gaafa inni natti dubbatu waaqayyo waan naa kenneef isatu beeka jedhee ani waaqayyo irratti of gateetiin an dhiise jechuudha. Ammas immoo waaqayyo akka keessa naa dhufee jechuudha. Waan hundumaayyuu akka waaqayyo keessa naa dhufee naa hojjetaatii jiru. Akka inni dura koo deematee jiru argaatiin hin jira jechuudha. Waan hunduma keessattuu argaatiin hin jira. Waaqayyo haa galateeffamu tokkoffaa fayyaa koo irratti jechuudha. Yeroo kanatti namoonni baay'een kan dhukkubsatantu jiru. Kan hanga gaafa garaa godhatanii hanga daa'imti garaadhaa baatutti dhukkubbii hamaadhaan kan qabamantu jiru. Wantoota baay'eerra kan bu'antu jiru. Ani garuu wanti tokko fakkaateeyyuu natti mul'atu jechuudha. Isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waanuma tokko jechuudha. Waanuma tokko waaqayyo galanni guddaan isaaf haa ga'uuti. Egaa ammas kana jennaan kun obboleettii goollee warri isheen bira jirtu eeyyamanii fi akka isheen na bira dhuftee wantootan ani ishee barbaadeef sana naaf mijeessituuf
eeyyamanii fi akkasiin gara na dhuftu naaf taasisanii jechuudha. Waaqayyo isaan haa eebbisu, haa eebbifamanii. Ji'a 3 keessatti miti gaafuma guyyaan isaa dhumateeyyuu jechuudha. Egaa kontiraanni waggaa 2tti kan namni gara biyya tokko deemee raawwate biyya tokko irraa gara biyya ofiitti deebi'u waggaa 2 kontiraata waggaa 2 xumurate waggaa 2 gaafa xumurate waggaa lammataa isaa sanaaf eeyyamni kennamee fi yoo achis deebi'ee eeyyama fudhatee dhufee raawwate maatii ofii ilaalee deebi'a. Ji'a 3 keessatti immoo egaa mudannoon kun na mudatee ishee malee iyyuu anoo nama namanuu qabu ishee malee namni waan haa godhu hin jiru jedhee hedduun ani of sodaadhee hedduun ani bakka nani bakka dafqi kiyya kun waggaa dheeraatti dadhabee anuyyuu ija kootitti akka ijaatti ilaallataa jiru kun na harkaa ba'ee jedhee osoo nani bu'aa jiru jarri kun immoo iyyuu gaafa nani akkas jedhee raawwadhee dhaqee isaanitti dubbadhu isheetti dubbadhu isheen dhattee isaan gaafatte gaafa isaan gaafatu jarri kun fuulumarree irra marre jechuudha. So baay'ee tokko hin gammade isa dhugaa waaqa baay'een gammade. Egaa akkuma beekamu samoona kana viidiyoolee hojjetaatiin jiru. So wanti nani viidiyoo hojjechuudhaaf irraa fagaadhee sooshaal miidiyaa garagaraa hordofee na fayyada kunis jechuudha. Fakkeenyaaf amma soon viidiyoo garagaraa irraa akkuma innaa durii akkuma innaan biyya ormaa jiru sanatti akkasuma immoo akkuma innaan gara biyyaatiitti illee dhufeeti viidiyoo hojjedhee viidiyoo sanarraa fayyadamaan ta'a na fayyadama jechuudha. So isallee sooshaal miidiyaa kana hordofee viidiyoo kanarree irraa hojjechuu bakka sammuu namti kiyya na ajajuu didee bakka beektu miti namni miirri namaa maal akka ta'u maaltu akka nama ti dhaga'amu hin beektu hundi keessan warri wantoota kanaa keessa galtaniite jirtan yookiin immoo warri jireenya keessatti amma tokko wanti tokko mudannoon tokko si mudatee jiru hin beektu waan ta'eef kana waan isinitti tokko illee hin qabu. Egaa akkuma beekamu amma gara buufata xiyyaaratti siqaatii jira jechuudha. Boolee gahaatii jirra. Kana isheen immoo irraa bu'ee tureetteetti na dawwalteetii turte irraa bu'eetiin hin jira naachi keessa na dawwalee naan jetteetii turte nan dawwalaa fi kun akkuma beekamu buufata xiyyaaraa keessa ga'uu geenye jirra jechuudha. Namoonni iddoo kana beektan hin beektu sirriitti. Kun egaa bakkuma buufata xiyyaaraatti bira geenyetee jirra jechuudha iddoo kana. So kanaaf iyyuu waaqayyo galanni guddaan haa ta'u hedduu tokko hin gammade akka waan hundumtuu naa mijatee bakka mijeeffadhee jechuudha. Kanaan of ilaalaa jiru yookiin immoo kanan yaadaa jiru jechuudha. So hedduu takka hin gammade egaa hundi keessanuu immoo namoonni koomentii irratti illee na jajjabeessaa turtanii yaada babbareedaa akkaataadhuman ani itti adeemullee akkasuma yaadota babbareedduu naa kennaatii turtan akkasuma gara keessatiin dhuftanii raawwattanii yaada keessanii fi akkasuma haala jireenya gara fuulduraatitti ani itti adeemuu qabu naa ibsaatii naa himaatii turtan eebbifamaa hundi keessanuu har'as borus wajjinumaan jirraa siniin jedhaa waan jiru hundumaayyuu amma siistarii faanas maal akka mijeessu maal akka godhu hunda isaa isin beeksisaatiin hin deema. Warroonni immoo yaada keessan naa qoodaa turtan galatoomaa kun amma buufata xiyyaaraa keessa gaheera achitti namoota lallaalan jira eessa akka isheen jirtu ishee barbaadatiin hin jira achi keessa gahetee barbaadan jira jechuudha. Akka carraa ta'eetii kunoo shaantaa qabattee asumatti deematee jirti kunoo ishee kana jechuudha. Anis isheedhuma kana ijoolleedhuma koo wajjin hin dhaqee walitti maramnee jirra jechuudha. Nan gammade isa dhugaa waaqa baay'ee tokko hin gammade agana kan hin jedhamne naa isinis naa gammaddu jedhee abdiin qaba. Welcome